Ashama harka fuune kabajama hordoftoota chaanaali keenya baga nagaadhaan deebitanii dhuftan ani Shimeedhaa deebi'ee dhufeetiin jira. Viidiyoo kana keessatti namoota Feebruwaarii keessa yookiin akka lakkoofsa warra Awurooppaatti ji'a itti aanu keessa biyyoota garaagaraa irraa karaa Itoophiyaatti galuu barbaadaniif gatiin tikeetii ji'a dhufu keessa daandiin qilleensa Itoophiyaa meeqaan akka gurguraa jiru kan biyyoota Arabaa hundumaayyuu kaniin isinitti himuu ta'a jechuudha. Namoonni biyya biroo keessas jirtan gaafii yoo kan qabaatan ta'e weebsaayitii isaanii irratti fayyadamtanii addaan baafachuu kan hin dandeenye yoo ta'e koomentii jalatti gaafadhaa. Odeeffannoo kana booda dursee isiniif dhiyeessu keessatti isiniif hin galcha jechuudha. Ani Shimeedhaa Shimeemaan namoonni hangamaa nan beekne chaanaalii kanarrattis na argitanii hin turre please subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Odeeffannoo isin fayyadan jenne odeeffannoo barbaachisaa ta'an qabannee ni dhufna. Guyyaa irraa kana odeeffannoon isiniif kennu odeeffannoo tikeetii gatiisaa guyyaa meeqa balalliin jira. Gatiinsaa meeqa guyyaa biyyoota tokko keessatti guyyaa tokko gatiinsaa ni bu'a. Guyyaa tokko mooni ka'a. Guyyaa gatiin gadi bu'u kanallee namoonni gara biyyaa galuu barbaadan guyyaa san isiniin dheerechuudha akka itti fayyadamtaniif kuni waan baay'ee guddaadha guys. Dubaay irraa jalqaba. Dubaay irraa karaa magaalaa Finfinneetti ji'a dhufu keessa gosa balallii ikoonomii jedhamu namni tokko one way yookiin galuu qofaaf jechuudha. Ji'a Feebruwaarii tokkorraa hanga guyyaa 28 Feebruwaariin guyyaa 28 qabanatti fakkaata. Kafaltiinsaa United Arab Emirates dirhamii jechuudha. Dirhamii Dubaay 1240 jechuudha. Ji'a dhufu keessa guutumaan guututti birrii Dubaay 1240 kafaltanii karaa Itoophiyaa dhuftu jechuudha. Kanatti aansee kan Beeruutiin isinitti himaa. Beeruut namni tokko galuu qofaaf Beeruut irraa karaa Itoophiyaa kallattiidhaan ikoonomii balallii jedhamuun jechuudha. Gosti balallii kun wal caalaa kafaltiinsaa wal caalaa haalli itti keessummeeffamtan wal caalaa waan ta'eef gosa ikoonomii jedhamuun Feebruwaarii tokko gaafa Feebruwaarii tokko fakkeenyaaf $385 jechuudha. $385 gaafa Feebruwaarii lama namni galuu barbaadan $291 ta'a. Gaafa Feebruwaarii 3 irraa hanga 6tti garuu deebi'ee $318 ta'a. Gaafa Feebruwaarii 7 $291 ta'a. Gaafa Feebruwaarii 8 $318 ta'a. Gaafa Feebruwaarii 9 $291 ta'a. Gaafa Feebruwaarii 10 irraa hanga 13tti $318 ta'a. Gaafa Feebruwaarii 14 irraa hanga gaafa Feebruwaarii 14 $291 ta'a. Gaafa Feebruwaarii 15 $318 ta'a. Gaafa Feebruwaarii 16 irraa hanga 17 $291 ta'a. Beeruut keessa gatiinsaa naannuma kana jira jechuudha. Guyyoota itti aanan keessattis balalliin taasifaman gatii kanniin gara Itoophiyaatti ittiin dhuftu jechuudha. Gara Qatarittiin isin dabarsaa. Qatarirraa gara magaalaa Finfinneetti balali'uu yoo barbaadan one way yookiin galuu qofaaf gosa balallii ikoonomii jedhamuun kafaltiin isin kafaltan Riyaalii Qatar 1375 ta'a. Balallii 12tu jira. Qatarirraa gara Itoophiyaa balallii 12tu jira. Ji'a dhufu keessa guyyaa 12 balalliin ni taasifama jechuudha. Gaafa tokko 3 5 8 10 12 15 17 19 22 24 26 jechuudha. Balalliin guyyaatti taasifaman jechuudha. Irra deebi'aati dhaggeeffadha. Viidiyoon kun yoo isin jala jarjare jechuudha. Yoo suuta haasa immoo nama birootti ifata jechuudha. Okay. Kuwait irraa gara magaalaa Finfinneetti gosa balallii ikoonomii jedhamuun galuu qofaaf jechuudha. Kan inni har'a isinitti himaa jiru jechuudha. Balallii 19tu jira Kuwait irraa ji'a dhufu keessa jechuudha. Gara Itoophiyaa galuudhaaf Kuwait dinaarii Kuwait 99 isin kafalchiisa kanuma jechuudha. Dinaarii Kuwait 99 dhibba jechuudha already. Dinaarii Kuwait dhibba kafaltanii gara Itoophiyaa galtuu jechuudha. Oman to Addis Ababa Finfinnee Itoophiyaa. Oman irraa gara magaalaa Finfinneetti balali'uu yoo barbaadan ji'a dhufu keessa gosa balallii ikoonomii jedhamuun balallii 12tu jira. Oman irraa warri gara magaalaa Finfinnee dhuftan Omanii Riyaala yookiin Riyaala Omanii 152 kafaltu jechuudha.
Balaliin kan jiru ji'a Febraarii keessa jechuudha. Gaafa lamaan jira, gaafa 5, gaafa 6, gaafa 9, gaafa 12, gaafa 13, gaafa 16, 19, 20, 23, 26 fi 27 jira jechuudha. Guyyaa kanatti sagantaa qabattanii tikeetii murattanii galuu ni dandeessu jechuudha. Joordaan irraa gara magaalaa Finfinneetti galuu qofaaf gosa balalii ikoonomii jedhamuun balalii baay'eetu jira jechuudha. Joordaan irraa gara magaalaa Finfinneetti jechuudha. Qarshii Joordaan 325 kafaltu. Qarshii Joordaan 325 isin kafalchisa. Bahariin irraa gara magaalaa Finfinneetti galuu warri barbaadan balalii baay'eetu jira. Gosa ikoonomii kilaas jedhamuun jechuudha. Balalii galuu qofaaf asirratti gatiin garaagarummaa qaba jechuudha kabajamtoota. Bahariin irraa gara magaalaa Finfinneetti namoonni galtan kafaltii Dinaarii bahariin jechuudha. Dinaarii bahariin 228 ni jira. Gaafa immoo gadi bu'ee 153 ta'utu jira guys. Gaafa gatiin gadi bu'u kan isin taa'im. Gaafa gatiin gadi bu'u kun gaafa 2 gadi bu'a, gaafa 6, gaafa 7, gaafa 9, gaafa 16, gaafa 20, 21, 23, 27 fi 28. Bahariin diinaar 153 kara Itoophiyaatti galtuu jechuudha kabajamtoota. Gara Saawudiitti isin ceesisaa warri Saawudii jirtan, Saawudii Jiddaa warri jirtan magaalaa Finfinneetti galuu yoo barbaadan galuu qofaaf ikoonomii kilaas balalii ikoonomii kilaas jedhamuun balaliiwwan ni taasifamu Saawudii irraa gara Itoophiyaatti ji'a dhufu keessa jechuudha. Kafaltiin isaanii warri Jiddaa jirtan gara magaalaa Finfinneetti balali'uudhaaf Riyaala Saawudii 1,178 isin kafalchiisa. Warri Saawudii ammallee achuma Saawudii teessanii Saawudii Riyaad irraa gara magaalaa Finfinneetti galuu namoonni barbaadan balalii waan wayii galuu qofaaf ikoonomii kilaas jedhamu kanaan jechuudha. Balalii ni taasifama ji'a dhufu keessa jechuudha. Saawudii irraa kara Itoophiyaatti ni taasifama. Kafaltiin isaatis warri Riyaad jirtan jechuudha 1,126 ta'a. Nagaadhaan galaa nagaadhaan kottaa isin simanna. Ani Shimeemaan qophii kana bifa kanaan kan inni isiniif qopheesse. Namoonni biyya biraa jirtan lammiileen keenya South Africa ni jiru, biyyoota birootis ni jiru. Biyyoonni afaan Ingiliffaa sirriitti dubbachuu danda'an weebsaayitii san sirriitti fayyadamuu ni danda'u jedheetii yaada. EthiopianAirlines.com dha websaayitichi kan odeeffannoon irra jiru. Odeeffannoowwan karaalee biraatiinis ni ba'u jechuudha. Gatii kafaltii tikeetii jechuudha. Garuu waliin madaalanii guys waliin madaalan jechuudha. Kiiloomeetira tilmaamanii kan kaa'an ni jiru. Kan daandiin qilleensa Itoophiyaa baasee odeeffannoo isa sirriitiin isinitti hime jechuudha. Namoonni odeeffannoo ani ergasanii kennee booda gara Itoophiyaa galtan anaaf ragaa namoonni taatan ni jirtu galatooma. Kana boodas jechuudha odeeffannoo kiyyarratti gatiin tikeetii akkana ni jedhu kana yoo ta'in koomentii barreessaa jechuun yeroo murattan yoo isinitti dabale yookiin yoo kanaa gadi ta'e barreessaa Shimee bakka kanatti sirreessii naan jedha. Okay. Kanaafuu namoonni haaraa taatan hanga ammaatti odeeffannoo kiyya dhaggeeffatan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Subscribe gochuu hin irraanfatinaa. YouTuberri tokko laayikii baay'ee barbaada. Laayikii illee godhaa. Viidiyoo birootii walitti deebinaa. Kun chaanaalii kiyya isa lammaffaadha. Kana boodas odeeffannoo isin barbaachisa jedhee yaade asirratti isiniif hin dhiyeessa. Shimeemaan tokkoffaan illee yeroo dhiyootti deebi'ee gara hojiitti ni gala jedheetiin abdadhaa. Yoo galuullee baate kanarratti cimsinee hojjenna. Turtii keessaniif ulfaadha galatooma isinin kabajaa isinin jaalladha. Bye.